السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو برجع جرتن نما قالي في حيو قدا وجنجرة نما بقى يبالتي أدفي بقى نمني بقى يبالته دند وسلا أدفي بالتي دي ماجرو مي أستاذ زايرو ديرا نمني سديجتن نما وفيف نما في نما جتني أكذا كافتن أكذا تشمي ما جتو إيجا جتشكنا هيوتو تو إدو سديت نما كودا نمني سديه جنا نما في nama ufiif nama namni ufiif nama jechuun ka jiruuf jireenyi isaa guutuu dhimma ofii irratti waan nama birootitti osoo hin taane ofumaaf qofa jiraatu. Kaboruu isaallee laalle dhaloota kana jijjiira, biyya kana jijjiira, hawaasa kana jijjiira, uummata kana jijjiira, dachii tana jijjiira, eegana ammallee biyya koo jijjiira jechuu dhiisee yaa'ishu linafsihi faqat. Namni sun maaliif jiraata jennaan nama ufiif nama. Kayo doktorummaan lee qabaate doktorummaan isaa sun daabboo buddeena akkami bitadhee garaa kiyya guuta jechoo malee beelayaa meeqa nyaachisa rakkataa meeqa rakkoo baasa waashaaraa wayi asara wayi ofii du'aa jechoo sammuu isaa keessa hin jiru. Kayo injineerummaan lee yoo argate iddoo wayiitiin namaa mana ijaaree eegana ammallee diizaayinii qaama kiyyaa kana boca kiyyaa kana tolfadhee furdadhee mudhadhee dubbadhee nama keessa jabaa namaa jechootan diizaayiniin inni injineeringii ittiin baratee fi diizaayinii maqaa isaa ijaaruu malee biyya isaallee ijaaru ummata isaallee ijaaru haadha abbaa isaallee ijaaru saba isaallee ijaaru kan qabu kun ammoo nama ufiif namaa jira nama kayoo namni waa xiqqoo isii itti iyya akka waan nama ka'uu biyyoota tokko naxxaama sagantaa majara nama altatan haramni waan akkana biyya keessa guute kaa dubbadha inshallah jedhee akka waan ol ka'u ta'e ka'e gaduma deeba kurru yoo ati dhiibde socho kayoo ati biraa deemte ammoo uf gatu nama jedhan nama dhiibamuu malee kayoon rabboo maallee isaan galle kanamoo maallee isaan galle kidma masjida ijaaru madrasaa ijaaru rakkataa qarqaaru beelaa nyaachisu kana guutu yoo namni itti hime akka waan dhagaa'uu godhataa yoo masan irraa galaa jechuudha namaaf nama رسول عليه الصلاة والسلام خيركم أنفعهم مالنا إيجانا عمله للناس دا نمني على كيس انجتشون نما أفيف جراته أفيد سنيمت نما بو أبو سيدا على نما تأو إدو كدن دأسون كيو جراتو اللي ودو أرنجرو علماء إما ركت أكمل دعاة الإسلام ركت أكمل ركتا ركت إيجانا أكمل تي إجارسي مساجدات إنا كمدارسات إنا بيجتيا إثيوبيا غوتو متوري إثيوبيا كيسات غوتو جرو أنا إيجاتا جتشا nama sammuu isaa keessatti karoora baafate ka doktorummaa isaatiin addunyaa dhibamte fayyisu ka eegana injiinarummaa isaatiin karoora bade karatti dhaqqabee kaayoo isaatiin dhaqqabu ka wallaalaa isaa karatti eegana ammallee hawaasa isaa ijaaree leenjii garaagaraa kennee uummata akkasii sun ammoo nama jiruuf jireenyi isaa yoo baratillee yoo qotatillee yoo daldalillee yoo eegana waan garaagaraa carraaqillee namaaf jiraatu jechuudha nama kunoo yoo qotatillee garama ofiitiif yoo eegana ammallee daldalatelle lamin tinagidaalle la hodeeno lamin taarsaalle la hodeeno warra pirezidaantii warra hodeeno jira warra addunyaaf jiraatu jira kanaafu nama ta'usan numara rabbi nu haa taasisu amiin hayyee hawaasa keenya ergaa kana ergaa baay'ee namatti toluufu ergaa waa hedduu keessaa fudhatanidha ciishuu linnaasi jedhan sheekni namaaf jiraadha ofiif osoo hin taane nama wajjin osoo hin taane namaaf jiraadha jedhanii sagantaa kana akka waa hedduu irraa hubattan abdii guddaa qabaa aga sagantaa ittaan walitti deebiin rahmaan keessa nu tura sheer godha iddoon gahin nu gaha lafa nama nu dhaqqaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh